Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo ya ilmaan Oromoo akkam jirtan nagaa fayyaa keessanii baga jiraatanii isiniin jedha. Har'a waan isin barsiisuu barbaadu akkaataa tiwiitarii ittiin banachuu dandeessanii warroonni tiiktookii fayyadamtanis warroonni hedduun ka feesbuuk warroonni karaa garaagaraatiin nagaafachaa turtanii akkaataa tiwiitarii itti banannu. Tiwiitariin waan hedduu keessaa uummata Oromoo hedduu fayyadaa. Akkamitti fayyadaa ka jedhuuf duula gaggeessamutu jira tiwiitarii kana gubbaatti. Uummanni Oromoo yeroo mootummaan tokko uummata tokko irratti olola oofuuf jiru hayyoonni Oromoo gurguddoo waan qopheessan qabanii barreeffama san qopheessanii yeroo peejii isaanii jalatti gannuu dhiisan nuti immoo tiwiit godhuuf nurraa eeggamaa jecha. Tiwiit godhuun faayidaa guddaa qaba. Mootummoota addunyaa beekamoo biratti tiwiitiin kun gahee guddaa taphata jecha. Shoora ol'aanaa taphata. Haqa uummata tokkoo ifa godhuudhaaf mootummaa tokko shira inni dalagu saaxiluudhaaf hedduu nama fayyada waan ta'eef tiwiitariin akkuma beekamu pilaastoor googil keessaa buufatamaa waan hin buufadhee jiruufuu asumaan tiwiitariitti ni barreessitan. Google keessaa argattanii Google Plaastoor keessaa argattanii akkasuma open ittanii banattanii yeroo banattan daayirektitti yeroo kanatti isinii seenaa jechaadha. Yeroo kana isinii seenu amma kinoo seera haaraa baafateera waan hedduu namatti tolu. Seera haaraa baasuun isaas amma dura garuu akkas hin turre asitti wanni gaafata ture contact account haaraa sin gaafata garuu kun amma akkaawuntii haaraa isinii kaahee akkaawuntii googelaa keessaa qabdan yookaan akkaawuntii bilbila keessan gubbaatti fayyadamaa jirtan isinii kaahaa jira jechaadha. Waan hedduu namatti tolu. Mee asumaan nafaana tura. Warroonni karaa garaagaraatiin nagaafachaa turtan viidiyoo kana akka gaariitti hordofaadha. Odeeffannoo feesbuuka caalaa odeeffannoo haqa ta'e tiwiitara gubbaa argachuu dandeessanii isin jedha. Mee googil irratti hin cuqaasaa. Ergan googil irra cuqaasee akkanatti seenaa jechaadha. Ergasii akkasitti kunoo iimeela bilbila kiyya keessaa qabu naa baase. Daayirekti baname dhiifama amma dura banamee ture kiyya. Mee amma dura maquma saniin jira amma dura banamee ture. Dhiifama guddaa irra deebi'ee sin garsiisa diiletti godheetiniin deebi'ee sin garsiisa jecha. Amma dura waan itti fayyadamaa tureefu diiletti godheetiniin akkaawuntii haaraa itti naqee akkataatti banatta sin garsiisedhen ture garuu akka googil san irra dho'inan kanuma duraan jiru durumaan qabu santu ganna bahee jechaadha. Irra deebi'ee sin garsiisa obsaan na eega. Dhiifama obsaan na eega kun amma dawuloon diiletti godhee dawuloon godhaan jira. Isin garsiisuuf jecha jechaadha. Amma akka googil akkaawuntii irra dheenaanu kanuma duraan ittiin fayyadamaa ture santu kallattiin deebi'ee jechaadha. Amma akkatti isin barattan isin garsiisa. Iimeela keessaniin tahee warroonni iimeela hin qabnes inshaallah fuulduraaf illee akkaataa iimeela bilbila keessan irratti iimeela tokko qofaan guutuutti fayyadamtan irratti isin hojjedha. Hagasittuu warri viidiyoon kun sin bira ga'ee sheer godhaa namoonni itti fayyadamanii ilmaan Oromoo ijoolleen hedduun keessa warroonni biyya alaa jiraatanu waan tiwiitaraa kanarra waa tokko illee hin beekanii garuu itti fayyadamuun baay'ee gaarii akkuma feesbuuka caalaa inni tiwiitariin feesbuuka caalaa bu'aa guddaa qaba jechaadha. Sheer walii godhaa viidiyoo yeroo sin bira ga'ee akka namni biraallee itti fayyadamu jechaadha. Akkasumas chaanaala kiyyas sabiskiraayib laayikii gochuun dagatinaadha. Gaafii qabaatan illee koomentii jala naa barreessa. Kun amma install godhee xumure kannaa bu'aa jira amma install godhee xumure haga open godhutti. Amma opening godhee sin garsiisa asumaan daayirektii. Akkasitti kinoo contact account ka jedhu irratti cuqqaasaa akkaawuntii haaraa ta'een baruuf jechaadha. Amma fakkeenyaaf asitti maqaa keessa sin gaafata
maqaa keessanitti naqxanii fakkeenyaaf Alamee Adam Said Enneqa asitti immoo lakkoofsa bilbilaa isin gaafataa jechaadha. Lakkoofsa bilbilaa kiyyanitti naqa wanni beekuu qabdan immoo kanaatti fayyadamaa jiru sun agarsiisuu fi warroonni shira yaaddanillee akka dogongora isin jechuu barbaadetti. Akka gara gatii kanarratti asitti guyyaa dhalootaa isin gaafata fakkeenyaaf kiyyallee itti guuta. Mee akkasumatti guutee irra darbe kallattiin na hordofa. Kun amma next akka gara next amma argatamurre next kanatti kuna ammas deebisee next jedha. Amma sync up jedhu kanarra cuqaasa jecha ammas okay jedha. Ergasii amma pin code isin erga sim card ittiin banatan sanarratti pin code isin erga next gootan direct. Ergasii password isin gaafata. Fakkeenyaaf password haga tokko haga 8 adii lakkoofsa bilbilaatti naqachuu isin dandeessanii. Lakkoofsa bilbilaatti naqee isin agarsiisa. Amma right isin fida yeroo akkana isin dalagu asitti right ana isin fida jechuudha. Asitti next ittanii. Amma direct banamee jechuudha. Amma asitti profile godhachuu barbaaddan sararachuu qabdan barbaadonna skip jettanii dhiifama na harkaa bade skip jedheen irra tarabaa jechuudha. Okay, tiwutariin amma language ingiliffa Amaariffa fayyadamta ingiliffa fayyadamaa next godha. Ergasii tiwutari akkasuma banamee jechuudha. Direct seenee jechuudha amma keessa. Kanumaatu amma flowrii ka godhachuu barbaaddan wanni tokko sin dhibu waan jiru ka barbaadan asirratti ni barreessanii kaan isinii bahaa karaa kanaanii jechaadha. Fakkeenyaaf warroota Oromoo ta'e tokko qofa keessaa barreessitee naannoo kunoo asitti bakka kanatti Oromootti hayyoonni Oromoo dhibbaan lakkaa'aman gasinii yaa'anii jechaadha. Fakkeenyaaf miidiyaa cuqaasa ergasii isaanuu gasinii yaa'anii follow godhatanii akkuma feesbuukaatti kunoo asitti follow kana godhatanii odeeffannoon meediyaan kun gadhiisu meediyaan kunillee meediyaa Oromooti inni garuu meediyaa maalii akka ta'e hin beekna. Ergasiis karuma gabaabaan ammas irra deebitanii asumaan kunoo Oromoo protest jedhu kanas kunis hayyoota Oromoo kanammoo kanni floorii godhatee qabu kunoo kana kanni ka floorii godhatee jiru ka follow godhameeruuf immoo 18,000 as keessa seentanii yookaan nama akkam follow godhateera ka jedhu kana as keessa seentanii ilaaltanii jechuudha. Ergasii kunoo as jalatti arguu dandeessanii namoota inni follow godhate namoota Oromoo ciccimoo ta'an ammas asumarra cuqaastanii maqaa Oromoo tokko barreessitan dhibbaan lakkaa'amu isinii baasa jechuudha. Akkasitti odeeffannoo garaagaraa irraa argachuu dandeessanii follow godhatanii warroota hayyoota ciccimoo ta'an fakkeenyaaf kun amma Girmaa Guutamaati daayireektara olaanaa OMN ka ture waraana adda bilisummaa Oromoo dabalamee jira. Amma odeeffannoo dhugaa ta'us isarraa isin ergamaa isas follow godhatanii kasa jala jirus akkasitti follow godhatanii itti fayyadamuu dandeessanii. Tiwitariin kanuma ergasii immoo akkamitti tiwiit godhuun isinirraa eegamaa ka jedhu asumaanin isin garsiisuun dirqama ta'a nafaana tura xiqqoo kunoo amma fakkeenyaaf tiwiit godhuudhaaf eessa seenuu qabdanii as dudduuba deebitanii ergasii walakkaa wanni asirra cuqaaftan asirra miti kunoo bakka qalamaa tanarra fakkeenyaaf fakkii qalamaa tanarra kunoo asirratti fakkii tanarra cuqaastanii akka nama waa barreessu ergasii akkanatti isinii baasa waa barreessuu barbaaddanii waa koobbii maxxansuu asitti kunoo footoodha waan qophaa'eeruufu asirratti allaawwattanii hayyama kennitanii fi ergasii ammas asirratti cuqaastanii kunoo tiwiit kun amma mootummaan Turkii waliigaltee dhiyengadda Abiy wajjin godheef mormii isarratti gaggeessuudhaaf afaan Turkiitiin akka jaa'ibaa qophaa'eera. Garuu kana qamalee miti waan hedduu qophaa'eera. Tiwiit ilaa kun gubbaan arga tiwiit jedhamti tuni amma
tiwiitii kuni gahee guddaa taphata jechaadha. Akkasitti tiwiit gootanii jechaadha. Tiwiit ofirra gootanii irra deebitanii barreeffama isinii gadhiisamu sana yoommoo warri as keessa rakkoo qabdan immoo daayirektii as keessa seentanii siitingii keessa seentanii dura tiwiitira keessaniif hayyama kennuun sinirraa eegama. Fakkeenyaaf my appis bakkee dhufaarra cuqaaftanii olgasii ol seentanii arma keessatti tiwiitira barbaaddaniiti daayirektuma tiwiitira barbaaddanii karaa hayyamatti kennuu dandeessaniifis sin garsiisa. Kunoo amma fakkeenyaaf akkasii tiwiitira keessa seentanii akkasitti yoo kun cufaa ta'e hin bantan kanaa irra deebitanii amma asittis kunoo amma kun fakkeenyaaf hayyaman qabu kana on gootanii akkuma jirutti ergasii ammas as dhuftanii yoo cufaa jiraate on gootanii ammas asitti kanammoo bakki jajjabduun bakka tana tanammoo kanammoo allow gootanii hayyama kennitaniif jecha amma akkasitti daayirektii isiniif dalagaa jechaadha. Tiwiitira banachuun haguma kana salphaadha. Galatoomaa laayik sheer godhaa viidiyoon koo isinitti tole hiriyoota keessan warroota tiwiitira banachuudhaaf rakkatanii ijoolleen hedduun jiranii itti fayyadamaa isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.